Nagaaniif araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan karaa onlaayinii garaagaraatiin sagalee Waaqayyoo kan hordoftan akkam jirtu hundumti keessan akkam jirtu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa sagantaan kun waldaa ijoollee kakuu irratti qophaa'e kan isiniif dhiyaatu sagalee jireenyaati. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa yeroo kanatti immoo Waaqayyo dubbii isaatiin hunduma keenyatti dubbachuudhaaf nu barbaada. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Onlaayinii irra jirru irraa bakka jirru irraa naannoo jirru hundumaa irraa deebinee gara sagalee Waaqayyootti haadachaan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yeroo kana amma sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf balbala keessan hundumaayyuu cufadhaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yommuu isin murteessitanii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattan sagalee Waaqayyoo kun humna guddaa of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyoo kun hidhaa keessan hiikuudhaaf hin danda'a. Sagalee Waaqayyoodhaa kun gaafii keessan deebisuudhaaf hin danda'a. Sagalee Waaqayyoodhaa kun abaarsa keessan cabsuudhaaf hin danda'a. Sagalee Waaqayyoodhaa kun hidhaa keessan hiikuudhaaf hin danda'a. Sagalee Waaqayyoodhaa kun humna hojjetu of keessaa qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Humna hojjetu. Humna hojjetu. Sagaleen Waaqa humna hojjetu of keessaa qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Otuma sagalee kana dhaggeeffattanii dhukkubsattanii kan jirtan hin fayyitu. Otuma sagalee kana dhaggeeffattanii rakkina adda addaa keessatti kuftanii kan jirtan bakka itti kuftanii hin kaatu. Otuma sagalee kana dhaggeeffattanu machi afura dukkanaa jireenya keessan kan raasaa jiru isin gadhiisee deema. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Osuma sagalee kana dhaggeeffattanu gaafiin keessan deebii argata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Gooftaan haa ulfaatu. Sagalee kana keessan Waaqayyo har'a sitti dubbata. Boleessa koo sitti dubbata. Boleettii koo sitti dubbata. Waaqayyo sitti dubbachuu barbaada. Hidhaa kee hiikuu barbaada. Gaafii kee deebisuu barbaada. Abaarsa kee sirraa kaasuu barbaada. Caba keetti si wal'aanuu barbaada. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo si jiraata. Isa humna hojjetu of keessaa qabu. Billaa qara lamaan qarame caala. Isa qara qabu kanaan amma yeroo kana walitti hin dubbanna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii keenya keessaan darbe. Sagalee nuti dubbannu keessaan darbe. Waaqayyo hojii isaa hojjeta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haleluuyaa. Har'a Waaqayyo mana kee irratti waa hojjeta. Biyya kee irratti waa hojjeta. Waldaa kee irratti waa hojjeta. Karaa yuutuubiitiin sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan na hordofaa kan jirtan sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyo seenaa keessan hin geeddara. Caba keessan hin wal'aana. Gaafii keessan hin deebisa. Dhukkuba keessanittis hin fayyisa. Hidhaa keessanittis hin hiika. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Akkasuma waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan sagaleen kun kan keessan, ergaan kun kan keessan, dubbiin kun kan keessan, isin keessan Waaqayyo waan hojjetu qaba. Isin keessan darbee Waaqayyo waan gochuu qabu barbaada. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waan hojjetu qaba Waaqayyo. Waan hojjetu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gara sagalee Waaqayyo isa jiraata, isa humna hojjetu of keessaa qabu, isa billaa qara lamaan qarame caalaa qara qabu isa walii wajjin ilaalla. Sagalichis akkas jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 20. Yommus inni gara isaanitti garagalee bartoota isaa hin do'ate. Isaanittis hin dubbate. Gammadaa isin gadadamoota nana mootummaan Waaqayyoo kan keessanii. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gammadaa isin gadadamtoota nana mootummaan Waaqayyoo kan keessanii. Eenyudhaan jedhe? Bartoota isaa warra isa duukaa bu'an, warra Yesuus duukaa bu'an, warra maqaa isaa amanatanii isa duukaa bu'aniin Yesuus Kiristoos jecha kana jedhe. Gara isaanitti garagalee jedha. Isaan do'ateedha. Isaan ilaalee jedha. Erga isaan do'ate, erga isaan ilaalee booda, erga isaan daawwatee booda, garagalee erga isaan ilaalee booda, haala isaan keessa jiran erga ilaalee booda, jireenya isaanii erga ilaalee booda, akkaataa jireenya isaanii erga hubatee booda, waatu isaaf gale. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Inni waa beeka. Isa jalaa kan dhokate tokko iyyuu hin jiru. Waa'een keenya Waaqayyoodhaaf hin gala. Rakkinni keenya Waaqayyoof hin gala. Dhiphinni keenya Waaqayyoof hin gala. Cabni keenya Waaqayyoof hin gala. Inni hin beeka. Gammadaa ittiin jedhe gaddaa kee jiru waan ta'eef. Gammadaa ittiin jedhe
bu'aa jiru waan ta'eef, gammadaa ittiin jedhe keessi isaanii cabeera waan ta'eef, gammadaa ittiin jedhe mootummaan Waaqayyoo kan keessanii. Har'a gadadamoota yoo taatan iyyuu, har'a yoo kan dhiphattan taatan iyyuu, har'a yoo kan rakkattan taatan iyyuu, har'a yoo dhiphinni isin marse iyyuu, har'a yoo ari'atamni isinitti baay'ate iyyuu, har'a yoo dhabdan iyyuu, har'a yoo hiyyoomatan iyyuu, har'a yoo humti harka keessa irra jiraachuu baate iyyuu, gammadaa boru mootummaan Waaqayyoo kan keessanii. Isin dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo waan taataniif gammadaa. Biyyi keessan isa olii waan ta'eef gammadaa. Abdiin keessan isa olii waan ta'eef gammadaa. Qabeenyi keessan isa olii waan ta'eef gammadaa ittiin jedhe. Haalleluuyaa. Buleessa koo bulettii koo gaddaa kan jirtu dhaga'i, boo'aa kan jirtu dhaga'i, dhiphachaa kan jirtu dhaga'i. Mootummaan Waaqayyoo kan keetii gammadi. Chaakaaloo daanaa maaraa laafaa jaanaa maadiyaabos. Gadda kee keessa teessee imimmaan kee kan dhangalaasaa jirtu, caba kee keessa teessee imimmaan kee dhangalaasaa kan jirtu, mootummaan Waaqayyoo kan keetii gammadi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootummaan Waaqayyoo kan keeti. Gammadi, mootummaa Waaqayyoodhaa kan keeti. Situ dhaaltu mootummaa Waaqayyoodhaa ta'a. Situ mootummaa Waaqayyootti gala. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gammadi obboleessa koo, gammadi obboleettii koo. Gammadi obboleessa koo, gammadi obboleettii koo. Gaddaa kan jirtu gammadi, boo'aa kan jirtu gammadi. Sireera kee irra ciiftee kan boo'aa jirtu gammadi. Mana kee keessa teessee boo'aa kan jirtu gammadi. Rakkina kee keessa teessee boo'aa kan jirtu gammadi. Lafa onaa teessee boo'aa kan jirtu gammadi. Mootummaan Waaqayyoodhaa kan keeti. Yesuusidhaaf jettee waa baay'ee kan dhabde. Gooftaa kana ulfeessuudhaaf jettee waan baay'ee kan dhabde. Maqaa Waaqayyoo keetiitiin of eeggachuudhaaf jettee waan baay'ee kan dhabde. Jireenyatti jeeqamaa kan jirtu, abdii kutattee kan taa'aa jirtu, fuuldurri koo maali jettee gaaffiidhaan kan deddeebitu, mootummaan Waaqayyoo kan keetii gammadi. Jireenyi bara baraa harka kee galeeraa gammadi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti baay'een nagaa keessa sin dhoowwata. Wanti baay'een jireenya keessan jeeqa. Wanti baay'een abdii sin kutachiisa. Wanti baay'een isin boochisa. Har'a ergaa tokkoon siniif qabaa gammadaa. Rakkina keessan keessa taa'atii gammadaa. Caba keessan keessa taa'atii gammadaa. Gadda keessan keessa taa'atii gammadaa. Miidhama keessan keessa taa'atii gammadaa. Mootummaan Waaqayyoo kan keessanii. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo haa ulfaatu. Gaddaa kan jirtu gammadi, boo'aa kan jirtu gammadi. Mootummaan Waaqayyoo kan keeti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalleluuyaa. Har'a dhabdee boo'aa jirta ta'a. Har'a si guutuu didee boo'aa jirta ta'a. Har'a gaddaa jirta ta'a. Boru garuu hin gammadda. Fuuldurri kee ifa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa kana qabatteen salphattu. Gooftaa kana qabatteen gadditu. Gooftaa kana qabattee akka gadditeetti naftu. Yesuusin qabatee namni akka gaddeetti nafu. Namni Yesuusin qabu akka gaddeetti nafu. Namni Yesuusin qabu akka boo'etti nafu. Namni Yesuusin qabu akka cabeetti nafu. Namni Yesuusin qabu mimmaan isaa akka dhangalaasetti nafu. Gaaf tokko hin yaadatama. Buleessa koo gaaf tokko hin yaadatamta. Waaqayyo si ilaala. Bartoota kana garagalee ilaale gooftan. Gaaf tokko garagalee ilaale. Yesuustu garagalee ilaale. Abbaan isaanii garagalee isaan ilaale. Mootiin isaanii garagalee isaan ilaale. Haala jireenya isaanii ilaale. Rakkina isaan keessa jiran hin arge. Hin galeefi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'een kee Waaqayyo duraa hin dhokatu. Rakkinni kee Waaqayyo duraa hin dhokatu. Cabni kee Waaqayyo duraa hin dhokatu. Hin beeka Yesuus. Hin beeka obboleessa koo Yesuus. Hin beeka obboleettii koo Yesuus. Diinaan marfamtee teessee boo'aa kan jirtu. Dhaga'i. Mootummaa Waaqayyoo kan keetii gammadi. Jireenyi bara baraa kan keetii gammadi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siniifan kadhadha. Maakaatoo laavaa daanaa maaraa laavaa jeenaa maadiyaabos. Namoonni baay'een keessan teessanii gaddaa jirtu. Rakkina adda addaa keessa jirtu. Caba adda addaa keessa jirtu. Dhukkuba adda addaa keessa kan jirtan. Karaa yuutuubiitiin waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan. Akkasumas immoo karaa yuutuubiitiin hordofaa kan jirtan.
Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen kun kallattii kamiinuu kan sin dhaqqabe rakkina adda addaa keessa kan jirtan caba adda addaa keessa kan jirtan miidhama adda addaa keessatti kuftanii kan jirtan harka keessan ol kaasaa isiniifan kadhadha. Maayikiraa laavaa jaanaa maadiyaabos maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin abbaa sin kadhadha. Rakkina isaanii keessa kan jiran dhiphina isaanii keessa kan jiran caba isaanii keessa kan jiran gadda isaanii keessa kan jiran maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin amma birmaduu baanii. Maqaa ilma kee Yesuusiin birmaduu baanii. Maqaa ilma kee Yesuusiin birmaduu baanii. Maqaa ilma kee Yesuusiin birmaduu baanii. Caba isaaniitti birmaduu baanii. Hidhaa isaaniitti birmaduu baanii. Miidhama isaaniitti birmaduu baanii. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Kaasa harkeessan siniifan kadhadha. Makaraa laavaa jiinaamos. Maayiroolaa vaayii katuulaa vaajeenaa maadiyaabos maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Jireenya isaanii qabdee kan jirtu. Fayyaa isaanii qabdee kan jirtu. Bara isaanii qabdee kan jirtu. Eebba isaanii qabdee kan jirtu. Hojii isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Abjuu isaanii qabdee kan jirtu. Sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoositiin. Rifeensa mataa isaaniitti qabiiti. Hanga miila isaaniitti maqaa Yesuus Kiristoositiin. Qabdee kan jirtu. Amma maqaa Yesuus Kiristoositiin. Kadhis ibiddi waaqaa si haa nyaatu. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoositiin. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoositiin. Dhagni kun keetii miti maqaa Yesuusitiin. Dhagni isaanii kun kan kee miti maqaa Yesuus Kiristoos sin ajaja. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoositiin. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Makatola vadana majala vadiabos. Ralava ekatudam alava dinamos. Amma namoota baay'ee keessa macca fura dukkanaa caraanee keessa deemu eegala. Eyyee keessa deema namoota baay'ee haqqisiisuudhaan keessa deema. Makatola vaayadunamas. Ralava ekatola vadenamas. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ajajeera maccoota dukkanaa. Aboo mucummaanaaf kennameen maqaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera. Dhagna isaanii keessatti dhokattee kan ta'aa jirtu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhukkuba fakkaattee kan seente, rakkina fakkaattee kan seente, dhiphina fakkaattee kan seente, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rakkisaa jirtu, kan dhiphisaa jirtu, maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Makatola vaajinaamos. Maaltu na dhiphisa kan jedhan, maaltu na rakkisaa kan jedhan, maaltu na boochisaa kan jedhan, rakkina adda addaa keessa galanii namoota jirantu jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Macca fura dukkanaati. Macca fura dukkanaati. Amma maqaa Yesuus isin ajaja. Baay'ee keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gubadhu. Gubadhu maqaa Yesuusiitiin. Gubadhu maqaa Yesuusiitiin. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ibiddi Waaqayyoodhaa si haa nyaatu. Maccoonni afura dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Doktoroonni maqaa kan isiniif kennan maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Humni dhukkubaa amma maqaa Yesuus Kiristoos isin ajaja. Baqii deemi keessa iyyisiisuudhaan haqqisiisuudhaan daf maqaa Yesuus Kiristoos isin ajaja. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Makatola erkalava dinamas. Reelava jenama dinamos. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaabachuu hin dandeessu. Dhaabachuu hin dandeessu. Dhagnoota kana gadhiisii maqaa Yesuus Kiristoositiin. Gadhiis. Waan dhuganiin, waan nyaataniin, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan seente. Baay'ee keessa maqaa Yesuus Kiristoositiin sin ajaja. Waan nyaataniin kan seente baay'ee keessa. Waan dhuganiin kan seente baay'ee keessa. Daftara gami keessa. Diigami keessa. Ibiddi Waaqaa si haa nyaatu. Daf dhagna isaanii gadhiisi. Jireenya isaanii gadhiisi. Bara isaanii gadhiisi. Mul'ata isaanii gadhiisi. Gadhiisi maqaa Yesuusiiti. Gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Daf caraanii deemi keessa. 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 Caraanii deemi maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Makraa laavaa diinaamos. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Gubadhu. Afurri 666. Homni Lucifer. Afurri xonqolaa, afurri digimtiidha. Afurri ateetee, afurri booranticha. Biyyoota adda addaa irra teessee kan hojjettu maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Dharagami keessa.
rifeensa mataa isaanii jalqabe qeensa miila isaaniitti ibidda waaqaa ajajeera. Ibidda waaqayyoo ajajeera. Dhaabachuu hin dandeessu. Gola isaan jiran ibidda. Lafa isaan ijjatanii jiran ibidda. Maqaa Yesuusitiin ibidda. 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 Gubadhu. 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 Gubadhu humni badiinsaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gubadhu humni xonqolaa. Gubadhu humni sabsibee. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Eebba isaanii kan guurtu. Dafqa isaanii kan nyaattu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin gubadhu keessa. Gubadhu maqaa Yesuusitiin. Gubadhu karaa miidiyaa adda addaa kan itti galte. Karaa miidiyaa adda addaa wanta ija isaaniitiin ilaalaniin kan seente. Daf ibidda sitti gadhiiseera maqaa Yesuus Kiristoositiin. Xaragami keessa. Xaragami keessa. Xaragami keessa. Xaragami keessa. Xaragami keessa maqaa Yesuusitiin. Xaragami maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Daf iyyisuudhaan haqqisiisuudhaan keessaa deemu. Daf namoota waan nyaatanii seenan haqqisiisee keessaa deemam. Waan nyaatanii fi waan dhuganiin kan itti seeni haqqisiisee keessaa deema. Haqqisiisee keessaa deema. Maakraa laavaa waan dibatanii fi waan uffataniin kan itti gale hin oksisa. Amma nafti isaanii oksisuu eegala. Nafuma isaanii kanatu isaan nyaachuu eegala. Milikkita isiniif ta'a. Nafuma keessantu isin nyaachuu eegala. Namoonni akkasii waan uffattanii fi waan dibattaniin gara keessanitti macca fura dukkanaa darbatame. Amma isin hoosisa. Dhagnummaan keessan isin hoosisuu eegala. Isin hoosisa. Raadoo kulaavaa diinaa maajii lama. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoositiin. Daf iddoo jirtu socho'i. Socho'i maqaa Yesuus Kiristoosiin sin ajajaa. Socho'i deemi keessa. Ibiddi waaqaa si haa nyaatu. Gubadhu maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Gubadhu maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Hojii kee diigeera maqaa Yesuusitiin. Karoora kee diigeera maqaa Yesuusitiin. Diigam ibiddi waaqaa si haa nyaatu. Yes. Hojjataa jira afurri Waaqayyoo. Hojjataa jira humni Waaqayyoo. Hojjataa jira humni Waaqayyoo. Hojjataara ibiddi waaqaa. Hojjataara ibiddi Waaqayyoo. Hojjataara ibiddi Waaqayyoo. Maccoonni dukkanaa gubachaa jiru amma. Gubachaa jiru. Raalavaa diinaamos. Namoonni rifeensi mataa keessanii garmalee sinirraa harcaa jirutu jira. Garmalee sinirraa harcaa rifeensi mataa keessanii ni buqqaa sinirraa akka malee. Ni buqqaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan ajaja. Buqqaa'uu bichaa miti. Rifeensa mataa keessan keessa awwaarri wanti awwaara fakkaatu lafatti kan jigutu jira. Yeroo isin rifeensa mataa keessanii kana sochooftan wanta awwaara fakkaatutu lafatti gadi jiga. Nan ajaja maqaa Yesuus Kiristoositiin. Dibata isin dibattan dibata 666 isin dibattan irraa kan ka'e rifeensa keessan irratti dhiibbaan kun dhufeera. Amma nan ajaja maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ana wajjin waliigalaatii kadhadhaa namoonni kunniin milikkitni kun kan isinirra jiru. Ana wajjin waliigalaatii kadhadhaa. Hidhaa keessantu hiikkata amma. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Rifeensa kanarraa xaragami. Xaragami maqaa Yesuusiin. Xaragami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Xaragami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Xaragami maqaa Yesuusitiin. Amma rifeensi keessan isin hoosisuu eegala. Qara isin hoosisuu amma isin hoosisuu eegala garmalee. Bakka garmalee isin hoosisuu eegala. Ba'aa jira jechuudha keessa. Xaragamaa jira jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Milikkita isiniif haa ta'u. Makraa laavaa diinamu. Ba'i keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ba'i keessaa maqaa Yesuusiin. Ba'i keessaa maqaa Yesuusiin. Ba'i keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi waaqaa si haa nyaatu. Gubadhu. Maklaavaa diinaamos. Namoonni hafuura tiyaansitiin qabamtantu jiru. Tiyaansii jechuun dhaabbata 666. Dhaabbata 666. Tiyaansii jechuun dhaabbata 666. Maqaa garaagaraa moggaafatee jira. Ammatti maqaa garaagaraallee qaba. Maqaan isaa inni jalqabaa tiyaansii ture. Maayitaa laavaa diinaamos. Nan ajaja maqaa Yesuus Kiristoositiin hafuura 666. Daf iddoo jirtu beeksisi. Daf caraani maqaa Yesuusiin. Caraan maqaa Yesuus Kiristoositiin dhagna isaanii keessatti taa'uu hin dandeessu. Maqaa Yesuusiin si ajajeera. Daf. Caraani lafa jirtu. Caraani maqaa Yesuus Kiristoositiin. Namoonni kunniin akka malee lafaan isaan bakka hoomechatu afaan isaanii keessaa lafatti jiga. Kadhata kana booddee lafaa kaatanii booda hoomecha lafatti argitu. Hoomecha lafatti jigee argitu.
Maayitola vakraalaba afaan keessan homichi lafatti gajjiga. Maayitala hancufa baay'ee isin keessaa jiga lafatti klaava dinamas maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos. Afurri 666 homni tiyaansii maqaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee keessa maqaa Yesuusitiin. Baay'ee keessa maqaa Yesuus Kiristoos ni biddi waaqaa si nyaatu. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoos. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoos. Gubadhu maqaa Yesuus Kiristoos ni biddi waaqaa si gubu. Gubadhu maqaa Yesuusitiin. Yes. Hojjetaara furrii waaqayyoodha. Hojjetaara biddi waaqaa. Hidhaan namoota baay'ee eeggataa jira. Baay'ee keessa daf maqaa Yesuus Kiristoos dhiphisuu hin dandeessu. Namoota kana dhiphisuu hin dandeessu. Keessaa deemuurraa kan hafe dhiphisuu hin dandeessu. Xaragamtee keessaa ba'uurraa kan hafe dhiphisuu hin dandeessu. Dhagna isaa irratti waa gochuu hin dandeessu. Maqaa Yesuusiin ajajeera. Makraa laafaa jeenaa maadiyaabos. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Maayidaa laafaa ergamoonni waaqayyoodhaa hin gargaaru waan ta'eef namni tokko waan ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni tokko waan ta'u. Haalelooyaa. Makraa laafaa diyaabos. Maayidoonaa makraa vaajaa laafaa diyaabos. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Ulfaatu gooftaan hojii isaa hojjetaa jira. Waaqayyo hojii isaa hojjetaa jira. Aangoon dukkanaa baay'een diigamaa jira. Maqaa Yesuusiin gubadhaa. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin gubadhaa. Gubadhaa maqaa Yesuusiin. Socho'i lafa jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin ibidda waaqaa sitti gadhiiseera. Babay'i maqaa Yesuus Kiristoositiin dhaabachuu hin dandeessu. Dhagna isaanii keessa taa'uu hin dandeessu. Hin danda'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin xaragame keessa. Yesuus galanni siif haa ta'u. Ergamoota kee ergitee hojii kee hojjetaa waan jirtuuf ulfaadhu. Ulfaadhu Yesuus. Ulfaadhu abbaa koo. Ulfaadhu Yesuus. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Namoota baay'eedhaaf fayyinni ta'aa jira. Hidhaan namoota baay'ee eeggataa jira. Ija hafuuratiin nan argaa jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaasiin kadhadha. Mata duree kadhata isaanii biyya adda addaa irra taa'anii gara kootti kan ergan. Gaafii adda addaa qabu isaan. Yaa Waaqayyo. Dura keettan banee agarsiisa. Isaan gara kootti ergan hundumasaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin si duraa wanti dhokatu waan hin jirreef. Wanti yaa Waaqayyo dubbii keetiin hin deebine waan hin jirreef. Amma maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin wanti hundumtuu sagalee kee kana afootti saaqamaadha. Sagalee kee kana jalaa wanti dhokatu hin jiru. Gaafii adda addaa qabatanii yaa Waaqayyo mata duree kadhata isaanii gara kootti kan ergan. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin furmaata argatani. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin furmaata argatani. Hafuramanii maqaa Yesuusiin. Hiikamanii maqaa Yesuusiin. Birmadu'aa baanii maqaa Yesuusiin. Hidhaan isaanii hiikkatu maqaa Yesuusiin. Gaafiin isaanii deebi'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Siniif ta'eera ameen jedhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Siniif ta'eera. Fayyinni siniif ta'eera. Nagaan siniif ta'eera. Boqonnaan siniif ta'eera. Hidhaan keessan hiikkateera. Sagaleen Waaqayyoodhaa kun humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa qara lamaan qarame caalaa qara qaba. Wanti hundinuu isa duratti saaqamaadha. Wanti isa jalaa dhokatuu danda'ullee hin jiru. Humna sagalee kanaatiin maqaa Yesuus Kiristoositiin hidhaan keessan haa hiikkatu. Gaafiin keessan deebi'aa argatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Gooftaan sin haa eebbisu. Egaa mata duree kadhata keessan yeroo argitan amantii malee hin erginaa. Amantiidhaan ergaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan Waaqayyo hojii gurguddaa hojjetaa jira. Namoota baay'eetu hidhaan isaanii hiikkataa jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa namoonni baay'een gaafii tokko gaafataa turan. Silaati namoota biyya adda addaarra jiraniif ni kadhattaa. Hafuura hamaa ammoo ni ifattaa. Namoonni kun lafa namni isaan bira hin jirretti hafuurri hamaa yoo lafaan dha'e maal ta'uu danda'u jettanii gaafii gaafattanii turtan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kana gaafii keessaniif deebiin ergamoonni Waaqayyoodhaan lafa hundumaatti, iddoo hundumaatti ergamanii hojjetu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergamanii hojjetu. Ergamanii hojjetu. Lafa isaan macci hafuura dukkanaa isaan keessaa caraanetti hojiin hojii Waaqayyooti waan ta'eef warra hojii Waaqayyoo hojjetan wajjin ergamoonni Waaqayyoo walii galanii waan hojjetaniif battalumatti yeroo sana dhaqanii isaaniin gargaaru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuurichi hamaan immoo yeroo dhuma sana caraanee keessaa deema. Namoonni baay'een isaanii erga achi ka'anii erga kufanii ka'anii uma tokko osoo hin ta'in dhagna isaa irra osoo hin ga'iin milikkitoota garaagaraa garuu lafatti arganii kaan haqqee isaanii lafatti argu kaan immoo kufuu isaanii erga kufanii ka'anii lafaa erga ol ka'anii of arganii milikkitoota kana arganii hiikamuu isaanii ofirratti baru. Waaqayyo akka isaanii hiike jechuudha. Baay'een isaa garuu dhumarratti bilbila koo waan kaa'uu fi daarektii bilbiluma kootiin irratti bilbilu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hafuurichumatu irraa bilbila. Garuma koo bilbila jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana booda iyyee keessaa deema. Kanaaf haala akkasiitiin hojiin Waaqayyoo hojjetamaa jira. Akkaataa isaatu sinii galuu dhabe, akkaataa itti hojjetamaa jirutu sinii galuu dhabe. Kanaaf gaafiin jireenya keessan keessatti gaafiin uumame. Gaafii keessaniif deebiin isa kanaadha jechuudha. Baay'een isaanii bilbilaniiti. Ni bilbilu. Ogguma hafuurichi keessaa iyyuu hafuurichummaan iyyu suni qaxxitaa gara kootti bilbila. Sana booda iyyee keessaa deema. Inni kun immoo achumatti keessaa deemuu isaanii ragaa hin bahu. Kaan haqqee isaanii lafa jira. Kaan immoo iyyuu gadaamessa isaanii keessan kan dhangala'u jira. Haqqisiisee kan keessaa bahu jira. Orofaa adda addaa afaan isaanii keessaa gannaqee kan deemu jira. Milikkitoota adda addaatiin hafuuronni hamaan hin bahu. Kallattii garaagaraatiin kan immoo iyyuu bifa adda addaatiin namoota keessaa bahu. Baay'eedha kana waan baay'eedha. Kana baay'ee isaati jechuudha. Akkaataan inni itti namoota keessaa deemu baay'eedha. Kana lakkoofnee ittiin baanu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoonni kana hundumaa hojjete galata guddaa fudhatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Anas akka nama addaa tokkotti hin ilaalina. Ana akkuma keessan nama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuura Waaqayyootu kana hojjeta. Ayyaana Waaqayyootu kana hojjeta. Ibidda Waaqayyootu kana hojjeta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf namoonni rakkina adda addaa keessa jirtan, dhukkuba adda addaatiin qabamtanii, wanta adda addaatiin qabamtanii jirtan yommuu bilbiltan amantiidhaan bilbilaa. Yommuu mata duree keessan kallattii garaagaraa karaa waatsaappiitiin baay'inaan karaa waatsaappiitiin yoo ta'e malee fudhachuu hin danda'u. Karaa waatsaappiitiin yommuu keessan amantiidhaan kaa'aa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani kadhadhee isinii deebisuu dhabuu hin danda'a. Maaliif baay'ina namootaa irraa kan ka'e kadhadhee isinii deebisuu dhabuu hin danda'a. Garuu waan tokkoon godha. Mootii bara baraa foottan agarsiisa. Amantiidhaan ergattanii jirtu taanaan yookaan immoo dubbannaa koo hin eegdan yoo ta'e ani akka isinii dubbadhu ani akka isiniif kadhadhu hin eegdan yoo ta'e Waaqayyoodhaa koo ni eeggattanii amantanii jirtu yoo ta'e hin fayyidu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni biraa fayyinni buddeena ijoolleedha. Ijoollee Waaqayyooti.
kontiraataa nama dhuunfaatti hin kennamne. Yookaan ana nama Waaqayyoo gammachuutti hin laatamne. Nama tokkotti kontiraata kennee Waaqayyoo akka isin isa bira deemtan malee hin fayyitan jedhee Waaqayyoo haala akkasiitti hin qopheessine. Gad jilbiiffattee atis yoo kadhatte hin fayyita. Fuuldura Waaqayyootti Waaqayyo rakkina koo kana ilaali jettee dura isaatti yoo qabde Waaqayyo hidhaa keessirraa hiika. Gaafii kee si deebisa. Caba keetti si wal'aana. Dhukkuba keetti si fayyisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantee kadhannaan Waaqayyo si fayyisa. Waaqayyo si oolcha. Si gargaara. Hidhaa kee hiika. Gaafii kee hin deebisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maafan kana isiniin jedhee harka namaa hin eeggatinaa yeroo hundumaa. Isin keessayyuu humnatu jira waan ta'eef. Amantee jirta taanaan, Yesuusitti amantee jirta taanaan si keessayyuu humnatu jira. Waaqayyo si wajjin iyyuu hin hojjeta. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin hojjeta si wajjin iyyuu. Hin hojjeta Waaqayyo. Hin hojjeta si faana. Kallattii kanaan immoo barumsa garaagaraa isaan barsiisu irratti yoo hordoftan Waaqayyo sin faana iyyuu akkamitti akka inni hojjetu hin baruu dandeessu jechuudha. Isinuma faana jechuudha. Isinuma faana. Kennaan humnaa kan kenname amanaadhaaf nama amane kamuufuu hin danda'ama. Nama amane kamuufuu hin danda'ama. Hafuura hamaa baasuun, afaan haaraan dubbachuun, dhukkubsataaf kadhattee dhukkubsataan fayyuun nama amane kamuufuu hin danda'ama. Macca hafuura dukkanaa ifattee baasuun nama amane kamiifuyyuu hin danda'ama. Isa kana akka waan ispeeshaalii tajaajiltoota qofaaf laatametti yookaan nabiyootaaf, paastarootaaf, wangeelaawotaaf laatametti hin lakkaa'inaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ma ispeeshaal soo illa. Namni addaa wayii hin jiru. Hundi keenya iyyuu nama. Amanaan addaas hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hundi keenya iyyuu amantoota. Isa kana akkanatti beekaa. Kana maaliif isiniin jedha? Kontiraata nama muraasatti keeyuu kenname. Namoonni muraasni sun bichaan namoota kanneen waliin ga'uu dhabuu danda'u. Hundumti keenya iyyuu kaanee kan hojjennu yoo ta'e mootummaa Waaqayyootu bal'ata. Hundumti keenya iyyuu Waaqayyo akka nu wajjiniin hojjetu yoo amanne mootummaa Waaqaa hin bal'ata. Buleessa koo buleettii gowwaa tokko si gorsa. Mee kadhadhu Waaqayyo akkasii wajjin hojjennee ilaalta. Mee amantiidhaan kadhadhu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhukkubsataa hoo garte harka kee irra kaa'i. Mee akka inni fayyine ilaalta. Hin fayya. Hin fayya. Mana ispeeshaalii mana biyyi kamiif laatamne kuni. Paastarii kamiif laatamne kuni. Addatti bahee laatamne amanaa hundumaaf kennameera waan ta'eef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Kennaawwan ayyaanni Waaqayyo nuuf kenne, kennaawwan ayyaana Waaqayyo nuuf kenne kana shaakaluu dhabuun yeroo tokko tokko akka waan kennaa hin qabneetti akka of ilaallu taasisa. Shaakaluu dhabuudha kun. Maal ta'uu dhabuudha? Shaakaluu dhabuudha. Kennicha yoo shaakalle kana jechuun shaakaluu jechuun maal jechuudha? Kennaa nuuf kenname sana ittiin hojjechuu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ittiin hojjechuu. Ittiin hojii baruu. Ittiin hojii baruu. Hafuura hamaa baasuudhaaf badheematti tokkosaa oolu xiyyiitii keenya tokkosaa oolu sun ta'e daarektii galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Daarektii mataa isaa irratti dhoosuudhaaf alaamaa baruu akkamitti akka rukutan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf kennameera. Adda addaan qoodee Waaqayyo hin kennine. Kana jechuun kennaawwan akkuma jiranitti ta'e
Garuu hundumti keenya iyyuu ayyaanicha fudhanneerra jechuudha. Ayyaanicha fudhanneerra. Addatti garuu waamicha wangeelaa'ummaa kan qabu jira. Addatti waamicha paastarummaa, addatti waamicha nabiyyummaa, addatti waamicha ergamummaa kan qabu, addatti waamicha barsiisummaa kan qabu jira. Addatti jechuudha. Waamicha sun itti waamamuu fi kennicha fudhachuu fi itti waamamuun garagara. Kennichatti waamamuu fi kennicha fudhachuun garagara. Kennichi hundumaafuu kennameera. Addatti garuu warra itti waamamantu jira. Kennaa sanarratti moora akka isaan hojjetaniif addatti warra itti waamamantu jira. Sun immoo iyyuu akkam akka ta'es fuulduratti barumsa keessatti walii wajjin ilaalla. Gooftaan sinaa eebbisu. Yaada isinitti baay'iseera. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Namoonni hidhaan keessan hiikkate gaafiin keessan deebi'ee Waaqayyo keessan galateeffadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo keessan galateeffadha. Achumatti Waaqayyoon galateeffadha. Ofuma keessan biratti Waaqayyoon galateeffadha. Baay'een keessan ragaa ba'uudhaaf, baay'een keessan sagalee baay'ee waraabdu. Yeroo isaa qabaadheen dhaggeeffadhu waan ta'eef namoonni ragaa ba'uu barbaadan daqiiqaa tokkicha waa Waaqayyo isinii godhe qofa daqiiqaa tokko qofa keessatti karaa WhatsAppitiin ragaa ba'uu hin dandeessu jechuudha. Daqiiqaa tokko yoo hagam guddate immoo daqiiqaa lama jechuudha. Maaliif yeroo isaan qabu? Yeroo isaan qabu. Namni 500 waggaa galee daqiiqaa 500 ta'a jechuudha. Daqiiqaa 500 jechuun deema laala akka sa'aatiitti haga inni deemu jechuudha. Kanaaf yeroon hin jiru tajaajila biraa nama harkaa fixa waan ta'eef immoo sagalee koo dhaggeeffachuu dide jettaniis na komachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri beektan nan komattanii warri hin beekne komachuu dandeessu. Maaliif yeroo isaan qabu namoota baay'eetu seena waan ta'eef. Namoota baay'eetu seena. Namoota baay'eetu sagaleen irratti waraabaa oola. Namoota baay'eetu barreessaa oola waan ta'eef. Gooftaan sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Guddaa sin jaaladha. Guddaa sin kabajaa. Yaa xiqqoo sagaleen koo sirrii miti. Qofaatu na qabeera waan ta'eef. Sasanis sin hubachiisuun baay'ee gaariidha. Sagaleen isaa maal ta'e jechuu dandeessu waan ta'eef. Gooftaan sinaa eebbisu barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Guddaa sin jaaladha. Guddaa sin kabajaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Namoonni nan beekne lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 1049 yoo jettan argachuu dandeessu. Waliin haa hojjennu. Mootummaa Waaqayyoo waliin haa bal'isnu. YouTube'n kun jalqabaa hin cufame. Inni ammaa kun immoo iyyuu maatii horataa jira. Kanaaf maatii ta'uudhaaf share godhaa, subscribe godhaa, maatii ta'aa. Mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf waliin haa hojjennu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Ayyaana Waaqaa keessa tura. Maqaa Yesuusiin eebbifamaa.